Hello, akkam jirtu. Kun Oromiyaa Digital Haabeerraati. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufetti jira. Hello, akkam jirtu. An dheeressaadha Oromiyaa Digital Haabeerraa. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufetti jira. So, har'a kan nuti waliin eegallu Computer Network or Unit 2 Computer Network. Maqaan isaarraa akka eegallutti Computer Network jechuun maal jechuudha mee? Computer jechuun computer nuti fayyadamaa jirru kanadha. Network jechuun immoo maal jechuudha? Osoo kana hubattiin dura computer jechuun akkuma nuti beeknu wanta input fudhatu process godhee output nu kennudha. Akkas jechuun immoo computer jechuun wanta nuti fayyadamnu kana qofa miti. Mobaayiliin harka keenyarra jirullee computeradha. Akkasumas immoo deviceonni garaagaraa input fudhachuu yoo danda'an, process gochuu yoo danda'an, akkasumas immoo output nu kennuuf yoo danda'an computeradha jechuudha. So computer network jechuun walitti hidhinsa wantoota sun yookiin deviceota sun computeraa fi printer ta'uu danda'a, computeraa fi mobaayila ta'uu danda'a, computeraa fi computer ta'uu danda'a. Walitti hidhamanii yeroo ergaa walii dabarsuu danda'an computer network jennaa jechuudha. So chapterii kana jalatti waan baay'ee waliin ilaallu keessaa muraasni hundi isaanii as ta'anii jiru. Hundi isaanii jechuudha. Kanaaf sirriitti wal hordofna warreen chapterii kana ilaallee fi gara chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan eegalaa. Subscribe godhaa, comment godhaa, like nu godhaa. Chaanalii keenya hojjechiisan walumaan guddanna jechuudha. So chapterii kana keessatti warreen kana akkuma kana dura isiniin jedhu naaf qabadhaa. Sababni isaa iyyuu erga chapterii kana xumurree booda warreen kana beekuu qabna. So define what computer network is. Amma asitti waa'ee computeraa dubbanne ka computer network maal akka ta'an dubbanne asitti. So waan sun define gochuu qabna. Erga chapterii kana barannee booda jechuudha. Identify the building block of computer network. Sirriitti qabadhaa kana. Identify the building block of computer network. Erga kitaaba kana barannee yookiis immoo chapterii kana barannee warreen kana define gochuu hin dandeenyu yoo ta'e yaaduma barannee jechuudha kana. So identify the building block of computer network. Computer network is a basic type of network. Local area network, metropolitan network, wide area network yookiin immoo internet isa jennu kana jechuudha. Warreen kana garaagarummaa isaanii kanarratti daballee immoo personal area network kan jennu illee jira. Personal area network kan jennu warreen akka Bluetooth bilbila keenyarraa qabnu kun personal area network jedhamte fakkeenya. So personal area network jenna jechuudha warreen akka Bluetooth computer keenyarraa qabnu. Kan biraa client server fi peer to peer garaagarummaa isaanii maal akka ta'e chapterii kana keessatti ilaalla. Kanaaf warreen kana sammuu keessan keessatti naaf qabadhaa jechuudha. So tiitorii keenya eegaliin yookiin barumsa keenya eegaliin describe the topology of network. Amma waajiroonni garaagaraa bifa isaaniitti toleen networkii organization isaaniitiif galchu. Warri sun fiizikaalii yeroo nuti computer networkii dhaabbata keenyaaf design goonu topology jenna. So warreen akka topology sun maal akka ta'an waliin ilaallaa jechuudha. Another concept within this chapter is describe the advantage and disadvantage of network. Networking harka keenya irratti fayyadamnu yookiis immoo walitti hidhansi deviceotaa kuni faayidaalee nuu qaba, miidhaalee nuu qaba. Waliin sirriitti ilaalla jechuudha kana. So kana adda baasuu qabna jechuudha erga chapterii kana barannee booda. Another thing is draw simple network diagram using network device symbol. Network device symbol jechuun network device jechuun warreen akka switch ta'uu danda'a, warreen akka router ta'uu danda'a, hub ta'uu danda'a. Warreen sun itti fayyadamne simple network draw gochuu danda'uu qabna jechuudha erga chapterii kana barannee. So kuni wantoota chapterii kana keessatti hubachuu qabnudha jechuudha. Kana erga nuti barannee yoo kun siniif gale right godhatanii dabartu, yoo kun siniif gale right godhanii dabartu. Hunda isaayyuu akkasitti adda adda baasaa adda deemaa jechuudha. Akkanatti sinii salphata by the way yeroo barnoota barattan. Another concept within this chapter is unit overview. Unit overview kan jennu kana warri amma hanga dhumaatti barachuuf deemu kana. This unit focus on computer network. Mainly on internet and internet service emergencies.
kanarratti xiyyeeffata amma computer network irratti title yumti isaa computer network irratti chapter ichi sarratti xiyyeeffata. You learn about the internet and its service in grade. I think you are familiar with these concepts. That means grade 7 fi grade 8 waa internet barattaniitu isiniin jedha kitaabni keessan barattaniitu yoo ta'e it is amazing. Yoo hin baranne ta'e illee immoo rakkoon qabu. Internetiin fi internet servicein maal akka ta'an waliin dudubbachaa deemna jechuudha. Do you remember the different service that you can get from the internet? Yaadattuu mee amma fakkeenyaaf internet internetiin faayidaa akkamii akka nuuf oolu warreen akka web surfing for searching information ama google irraa search gochuu dandeenya yookiin wantoota haaraa nuti ta'e tokko search goona. So web surfing jenna waan akkasuma jechuudha for searching information, file sharing. Amma fakkeenyaaf what is computer jenne so google irratti barreessine waan ta'e nuuf fida. Wanti nu dhufe sun eenyuun nu dhufe jechuudha. Faayidaa internetiin nu dhufe. Internetiin computer keenya yookiin mobile keenya irratti connectiin taane taanaan ishii kan argachuu hin dandeenye. File sharing fakkeenyaaf amma telegiraamii fayyadamnee yookiis immoo wantoota garaagaraa fayyadamnee faayila walii erginaan amma fakkeenyaaf erga YouTube kana viidiyoo kana hojjedhee xumuree group Telegram irra kaa'aa suniin booda barattoota baay'ee bira ga'uu danda'a. So file sharing dhaaf illee nu gargaara jechuudha. Chatting message walii ergitu amma fakkeenyaaf hiriyoota keessa walii ta'uu danda'a. Isinillee barattoota kutaa sagaliitii waa'ee jaalallee illee beektanii jaalallee keessan illee waliin ta'uu danda'a jechuudha. So messaging and social media networks warreen kana social media network yeroo jennu warreen akka YouTube ta'uu danda'a, TikTok ta'uu danda'a, Imo ta'uu danda'a, kan biraa warreen akka Facebook ta'uu danda'a. Warreen sun hunda fayyadamuudhaaf internetiin dirqama fayyadaa jechuudha. So internet service jenna warreen sun jechuudha. There are also serious risks with unsafe and improper utilization of internet. Internet makkanayyuu uumamu fakkeenyaaf seeraan fayyadamu yoo ta'e yookiis immoo of eeggannoo hin goonu yoo ta'e riskii guddaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf daataa wal jalaa hatuun jiraachuun mala internetii kanarratti xiqqaarraa hanga guddaatti hanga maallaqa guddaa wal jalaa fuudhuutti hacking isa jennu sun internetiin gaggeeffamaa jechuudha. So asitti faayidaa isaa hubanne ishiin kun immoo disadvantage ishii jennu suniin replace gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf internet yeroo fayyadamnu of eeggannoo gochuu qabna. Warreen akka password fayyadamuu qabna jechuudha. Social media garaagaraa fayyadamnu irratti. Kanaaf miidhaan isaas baay'ee guddaadha yoo beeknee hin qabnu yoo ta'e. Another thing is this unit discuss fundamental concept of computer network. Fundamental dha. Advanced isa baay'ee gadi hin buunu garuu kunumtiyyuu kutaa sagaliif baay'ee amazing dha. Computer network asitti hubachuun jechuun fundamental dhuma yookiin immoo basic dhuma computer network baranna jechuudha asitti. So the unit is divided into 4 sections. Unit chundiyyuu immoo section is shanitti dhaan nuti qoonnee barannu. The first section define what the network is. Network kumtiyyuu maal akka ta'e amma dubbiidhuma keenya jalqabarraa kaanee amma waa'ee network haasaa dhufne baay'ee haaraa isinitti ta'u jedhee yaada. And network maal akka ta'e ni baranna section jalqabaa keessatti. And is followed by listing and describing different components of computer network. Computer network jennee wanti nuti waamnu kuni qofaasaa of danda'e miti. Komponentoota garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. So komponentoota akkam akkamii akka of keessaa qabu warreen sun illee ni ilaalla. Another thing is software internet network yookiin immoo computer network wajjin nuti fayyadamnu illee waliin ilaalla jechuudha. Also hardware parties. Hardware party baay'ee fayyadamna. Computer keenya kun amma hardware party dha. Computer hin jiru taanaan internet fayyadamne hin jedhamu jechuudha. So warreen sun computer network components jenna. Isaan sun walitti dhufanii akka nuti ergaa keenya internet irratti dabarfannu faayila bakka tokkotti akka erguu dandeenyu fi warreen garaagaraatiif faayidaa garaagaraatiif internet akka fayyadamu kan nu taasisu komponentoota kanadha jechuudha. Another thing is the last two section present type of network. Argitanii asitti kan adda baaftanii ibsituu jenneerra. Personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area network. So gara dhumaatti immoo warreen sun barannaa jechuudha. Local area network jechuun warreen maal akka network akkamiiti? Wide area network noon akkamiiti? Personal area networking warreen akkamiiti kan jedhu sun sirriitti gadi buufnee baranna jechuudha. Kanama university keessatti barsiisaa jirra by the way kana ijoollee akka salphaatti ilaaliina. So
the first topic of this chapter is definition of network. Akkuma jalqaba jenne sectionota afurtu jiru. Sectionota arfan keessaa network maal akka ta'e bakka itti hubannudha jechaadha topicin kun. Network kan jennu kun maal akka ta'e. Ishii kana mee akkuma jirtanitti dubbisaati sammuu keessan keessatti yaadame brainstorming jettu kana. Hiriyoota keessa waliinis ta'uu danda'a. Qofaa keessan have you share a file or receive message using mobile phone? Gootanii beektu amma bilbila keessanii tekstii garagaraa fudhattanii beektu yookiis immoo message garagaraa waliif ergitanii beektu hiriyoota keessan faayila ta'uu danda'a. Yaa sirriidha telegiraamii fayyadamtanii amma hiriyaa keessa wajjin faayila share walii gootu. Message garagaraa waliif ergitu. So yes jechuu dandeenya jechuudha deebii keenya. Warri hin beekne immoo no jechuu dandeessu jechuudha. How do you think that your file or message move around to reach this destination? Fakkeenyaaf barataa magaalaa tokko jiru gara magaalaa biraatiif faayila keenya fuudhee deema. Faayilli sun akkamitti bakka nuti itti ergine sun ga'a. Fakkeenyaaf magaalaa Bulee Horaarraa gara magaalaa Finfinneetti ergine irraa jennu. Faayilli sun akkamitti magaalaa Finfinnee ga'eme? Makiinaadhaan deeme moo fardaan deeme moo maaliin deeme? So sirriitti yaadaa kana jechuudha. Deebii sammuu isaa argannaa network yookiis immoo computer network kan jennu keessaa argannaa jechuudha. Faayila nuti hiriyaa keenyatti yookiin maatii keenyatti ergine sun wanta baatee deemutu jira. Wanta baatee deemutu jira jechuudha. So warreen sun sirriitti ilaalla boodaa jechuudha ishee kana. Identify different organizations in your local area that utilize computer net for their service. Manni barumsaa keessaa nama fakkeenyaaf internet fayyadamuu danda'a. Waan garagaraatiif oolchuu danda'a. So warreen sun sirriitti identify godhaa jechuudha. Another thing is a network is a connection of two or more computers that linked together in order to share resources. Resources warri jennu immoo warreen akka printeraa ta'uu danda'a, faayilaa ta'uu danda'a, diskii ta'uu danda'a, meeseejii ta'uu danda'a, suura walii erguu ta'uu danda'a. Isaan hundi isaanii faayiluu jedhamu. Meeseejii waliif erguu ta'uu danda'a. Maal ta'eetidha? A connection of what? Two or more computers. Mobaayiliin keessanii fi kompiitarri koo amma fakkeenyaaf ani asitti viidiyoo kana YouTube irratti isiniif kaa'a. YouTube irra isin immoo viidiyoon ani YouTube irra isinii kaa'e kana dhaggeeffattu jechuudha. Kanaaf kompiitarri koo kunii fi mobaayiliin harka keessan irraa jiru wal tuqeera jechuudha. Walitti hidhateera karaa kam? Karaa networkii sun jechuudha. So network is a connection of two or more computers. Lamaa ol ta'uu qaba by the way. Lama ol hin taane taanaan network wanti jedhamu hin jiru. Walitti hidhinsa wanti jennu hin jiru jechuudha. Linked together in order to share printer. Amma fakkeenyaaf waraqaa tokko print yeroo goonu kompiitara keenyaa fi printeratu barbaachisa deviceota lamadha jechuudha. Akkasumas immoo message yeroo erginu yookiin suura walii erginu waa lamatu barbaachisa. So or allow electronic communication. Argitanii? Electronic communication allow godhu jechuudha yookiis immoo akka eeyyamamu taasisuu jechuudha. Network jechuun kana. So using Bluetooth argitanii ishii kana. Application in your mobile phone to share file is an example of network. Which type of network? Personal area network. Personal area network jechuudha. Bluetooth bilbila keenya irra jira. Namni hiriyaan keenya sunis Bluetooth isaanii banata. Anis nan banadha. Suniin booda faayila waliif ergina. So warreen sun personal area network jenna jechuudha. Hanga meetira 10tti warra hojjechuu danda'an personal area network jenna. Sometimes the internet is called largest global network. Wide area network jenna ishii kana booda type of network keessatti baran. Internet kan jennu kun har'a guyyaa kana ani gara YouTube itti faayila kana upload isiniif godha isin immoo YouTube irra laaltan kun internet fayyadamneetidha. So the largest global network jenna jechuudha. Personal area network jenne, local area network, metropolitan area network, magaalaa tokkoo fi magaalaa biraa kan wal qabsiisu. Akkasumas immoo wide area network kan jennu immoo addunyaa kana Ameerikaa wajjin akka communicate goonu kan nu taasise internet yookiis immoo largest global network or internet isa jennu kanadha jechuudha. Figure 2.1 show an example of network with multiple computer and other network devices. Laalla kana image kana laalla booda which are all connected. Hundi isaanii amma fakkeenyaaf ishii kana kottaa laalame. Kuni mana keenya keessatti device akka nuti
Internet service provider jechuun baay'ee bakka nuti internetii irraa argannu jechuudha. Nuti akka Itoophiyaatti eessarraa arganna networkii. Internet service provider keenya eenyudha? Itiyoo Teelee fi amma yeroo dhiyoo kan nuuf immoo Safarikoomidha jechuudha. Safarikoom yookiin Itiyoo Teelee irraa Wi-Fi ta'uu danda'a, keebiliidhaan ta'uu danda'a, mana keenyatti as galchanna. Yoom bilbila keenya fayyadamna ta'e immoo directidhuma base station kan jedhamu jira. Isa konsepticha ganaa yeroo university galtan barattu base station kan jedhamu jira. Bilbiluma keenya irratti direct nuuf seenaa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf switch yookiin immoo routerii gara mana keenya keessa jirtu ta'e televiizyinii keenyatti connect ta'uu danda'a. Taabileetii harka keenya irra jirutti connect ta'uu danda'a. Bilbila keenya irratti, kompiitara keenya irratti, hunda kana irratti kanumarraa fayyadamna jechuudha. So kun Itiyoo Telekoomii yookiin immoo Safarikoomii ta'uu danda'a. Internet service provider keenya. So asitti deebiname. Show an example of multiple computers and other network devices which are all connected. Hundi isaanii asirratti connect ta'anii ishiin kun akka isaan kun wal dubbisan taasifteetti jechuudha. So ishiin kanarraa internetii arganna. And the figure shows that the laptop, tablet, mobile phone and the television are connected to central network devices. Central network device kan jennu kuni routers jechuu dandeenya nuti. Warri gara network itti baay'ee cimuu barbaadan gara fuulduraatti tokko tokko warreen asirratti barreeffaman kan detailii dubbisuu dandeessu, search gochuu dandeessu jechuudha internet irraa. So, since central network devices in turn connected with global networks through an internet service provider. Global network amma fakkeenyaaf internetiin akka Itoophiyaatti nuti argannu kuni Ameerikaa irraa nu dhufeera amma fakkeenyaaf Ameerikaa irraa gara Itoophiyaatti dha jechuudha kan dhufeeru. Ameerikaa wajjin akka wal quunnamnu kan nu taasise unu Itiyoo Teelee yookiin immoo Safarikoom. So service provider companies such as Itiyoo Telecom, Safarikoom yeroo dhiyoo waan dabalamee fi erga kitaabni keessan barreeffamee booda malee Safarikoomis ni jira ture sun. Kan biraallee jiru akka biyya Afrikaatti yookiis immoo biyya adda addaatti waan baay'eetu jiru. You will learn more about this in next section. Waa'ee kanaa ni baranna. Home network jechuu dandeenya kana mana keenya keessatti amma fakkeenyaaf mana koo keessa warreen kana nan qabane amma fakkeenyaaf smartphone jira, laptop jira, tablet, television warreen kana hundasaa internetii keenya kanatti connect goone dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Activity kana mee waliin hojjenna. From a group of 3 or 5 students describe the following question. What is computer network? Kana ka amma sinitti maakaani amma inni hanga amma dubbachaa ooleeyyuu kana deebisa jechuudha. So computer network jechuun maal jechuudha? Devicein lamaa fi lamaa ol ta'anii walitti connect ta'anii a connection of 2 or more devices to share file ta'uu danda'a, printer ta'uu danda'a, disk ta'uu danda'a. Computer network jechuudha walitti hidhinsa kompiiteroota. Computer kan jennu immoo moobaayilii fi kompiitera keenya ta'uu danda'a. Kompiitera keenyaa fi printer ta'uu danda'a. Akkasidha jechuudha. What are the application of network in our day-to-day lives? What are the application of network? Amma ofiisii keessatti printer tokko fayyadamna oolte waraqaa print gochuu barbaada. Kompiitera koo fi printera sun walitti connect godha. Anaan daily koo wanni adeera jechuudha. Social media nuti fayyadamnu daily keenya jechuudha network nuti fayyadamuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf akkan kana xumureen sinifan upload godhan video kan. Kanaaf hojii koo guyyaa keessatti na gargaareera jechuudha. Isin immoo akka video kana sin bira ga'u kan sin gargaare internet yookiin network jechuudha. Kanaaf warreen sunidha jechuudha kan hiriyoota keessa wajjin irratti mari'adha kan. Fundamental element of network. Fundamental element of network kan jennu component of network isa jenni irraa isaa turre sun. Network are composed for basic elements. የመጀመሪያው yookiis immoo kan jalqaba hardware components or hardware elements. Network software, protocol, connection media. Warreen kun arfa walitti dhufanii akka addunyaan kun waliin dubbatu taasisanii jechuudha. Akka addunyaan kun waliin dubbatu taasisan. Hardwarein kompiitera isa harka keenya irra jiru yookiin moobaayilii keenya. Network softwarein immoo applicationota garaagaraa warreen internetii akka fayyadamnu gargaaran. Warreen akka browserii ta'uu danda'u, warreen akka telegramii ta'uu danda'u, social media kanneen akka appii warreen akka facebookii hundi isaanii applicationota software fayyadamu. Isa kan biraa protocols kan jennu immoo seeradha. Seera maali? Seera ittiin network fayyadamnu kana guide gochuu dandeenya.
Kuni amma fakkeenyaaf kompiitarri tokkoo fi moobaayiliin biraa waliin dubbatu. Akkamitti waliin dubbatu? Seera mataa isaanii qabu jechuudha. Protocol kan jedhutu waan sun murteessa. Konseptii IP address kan jedhamu amma gara yuunivarsiitii yeroo galtan ni barattu. IP address kompiitarri koo fi kompiitarri yookiin moobaayiliin harka keessa irra jiru gara qabu jechuudha. So connection media kan jennu immoo Wi-Fi ta'uu danda'a, keebilii ta'uu danda'a. Connection media kan jennu wireless mana keenya keessatti fayyadamu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo keebilii wanti jedhamutu jira, amma keebil RJ45 kan jedhamutu jira. Ishiin immoo connection media jennaa jechuudha. So elementoota kun hundi walitti dhufanii akka nuti addunyaa waliin dubbannu nu taasisaniiru jechuudha. So all data network are composed of the 4 elements and cannot function without of them. Arfan keessa tokko yoo dhabame hojiin hin jiru jechuudha. Kompiitara hin qabnu yoo ta'e yookiis immoo kompiitara qabaannee network software hin qabnu yoo ta'e, protocol hin qabnu yoo ta'e, seerri hin jiru yoo ta'e, connection media wanti jennu kun hin jiru, arfan keessa tokko dhabamnaan wanti addunyaa waliin dubbatti jedhamu hin jiru. So akkasidha jechuudha. The backbone of any network is hardware that run on it. Argitanii? Isaan keessaa garuu backbone kan jennu yookiin akka lafee dugdaatti lakkaa'uu kan dandeenyu kompiitara harka keenya irra jiru yookiin immoo moobaayiliin harka keenya irra jiru kun backbone jechuu dandeenya. Sarverii ta'uu danda'a akkas yeroo jennu immoo. Sarverii ta'uu danda'a, kompiitara harka keenya irraa ta'uu danda'a, isaan hundi isaanii backbone dha jechuudha elementoota irra kaaniif. As you can see from the top down round in figure 2.2 below, network hardware include and the device and the intermediate devices baay'eetu jiru. Network hardware jira warreen akka kompiitara, in the devices. Amma fakkeenyaaf ani asiitii gara keessanitti yeroon suur-sagalee yookiin viidiyoo kana upload godhu moobaayilii harka keessaniin simbira gaa viidiyoon kun. So moobaayilii harka keessanirraa sun in the devices jedhama. Intermediate device warreen jedhaman immoo warreen akka routerii, haabii, switchii warreen akka anaa fi isiniin wal nu quunnamsiisan sun jechuudha isaan immoo. So network software is also foundational element for any network. Software inillee foundational dha. Afurtu jiru tokko hardware tokko network software, protocol fi connection media. So network software is also foundational element for any network. This type of software help to manage connected any device and service the network providers. Warreen kana hunda akka to'annu kan nu gargaaran software protocol sitti dhufne immoo wasaanyi nagar baay'ee wanta murteessaa ta'e protocols kanan. Protocols are a set of rules to facilitate electronic communication across connected devices. Ittiin bultoo jechuudha bakka wanti protocols jennu kun. Namni seera sun darbuu hin jiru, amma kompiitarri seera sun darbe sarvisii kana fayyadamuu hin danda'u. So ittiin bultoo networkii keessa jiru jechuudha protocols jechuudha. Gabaabsinee ibsuu barbaada. You will learn more about protocols in grade 10. Kutaa kun ittiin barattu waa'ee kana sirriitti jedha. Garuu wanti addaa isin barattan hin jiru kanuma qabadhaa isin. Protocols jechuun the set of rules to facilitate electronic communication. Akkamitti isa jedhu immoo kutaa kun itti seeraan barattu jechuudha. So transmission media which can wired ta'uu danda'a yookiin immoo karaa shiboo yookiin immoo keebilii isa jennu kana. Akkasumas immoo wireless. Wi-Fi harka keenya irratti nabbaa barbaannetti amma hoteelota garagaraatti dibbii keenya keessatti hin jiru hundi kun wireless karaa lama bakka transitional media fayyadamu. Carries message between and in the devices. Shin kun bakka durama yeroo internetiin kun hin dhufne erguudha farda faa erguu dandeenya, farda yaabbannee deemuu dandeenya yookiis immoo konkolaataa yaabbannee deemuu dandeenya bakka tokko gara bakka biraatti. Ishiin kun lamaan akkasumatti fayyadamnu nu gargaarti jechuudha. Transmissional media kan jennu baattee wanta ergaa sun ana biraatii hiriyaa koo bira kan geessitu yookiis immoo na biraatii maatii koo bira kan geessitu warreen kanadha jechuudha. So transmissional media jenna. Elementoota arfan sun kanadha jechuudha. Carry message between in the devices. In the devices by the way, computer harka koo irra jiru kun illee in the device dha. Kan harka keessan irra jiru illee in the device dha. So each element of network described one by one in section hanga kana gidduutti amma tokko tokkoon ibsina amma warreen elementoota sun.
We will show in the next page present example of hardware element in the three categories. Hardware element in the three categories. Talk in the device, mobile, computer. What is the garagara? Internet faida move to gargara in the devices. May isa dura ishii kana mee sammuu keessatti yaadaa yookiis immoo hiriyoota keessa waliin irratti mari'adhaa. Consider different electronic device at home mana keessatti. Example digital camera, analogy osoo hin taane digital camera, laptop, mobile, television. It is which of the device do you see connected with cable or other format? Kam argitanii beektu mee warreen kana keessaa? So mana keenya keessatti yoo warreen kana laallee jiraatan digital camera, laptop, mobile, television fi warreen kun keebilii yookiis immoo wayardiidhaan warreen kamtu connected ta'eera isa jedhudha jechuudha kan isin gaafachuu barbaade. Wantoota mana keessan keessa jiru cheekii godhaati akkatti message bakka tokko gara bakka biraa deemu hubachuu dandeessu jechuudha. So transmissional media warreen jennu sun nutti himuu barbaade jechuudha. Also in the device which are also called hosts. In the device yookiis immoo computer harka keenya irra jiru kun host jenna maqaa isaa kan biraa, which are also called hosts are device used to send or receive data. Argitanii computer amma fayyadamaa jiru kana fayyadamee nan video sinifan erga. Sin immoo mobile harka keessan irra jiru fayyadamtanii yookiis computer ta'uu danda'a yookiin TV ta'uu danda'a. Video kana laaltu. So warreen kanaaf nu fayyadan kun hundi isaanii host jedhamu. So the sending device called sender jedhama. Inni kan koo kun jechuudha inni ani amma gara keessanitti ergu and the receiving one is receiver jedhama. So wanti ergaa ofitti fudhatu receiver jedhama, wanti ergaa of keessa baasu immoo yookiis immoo ergu immoo sender jedhama jechuudha. And the receiving one is some example of in the device are computer ta'uu danda'a, computer keessa desktop, laptop, file server, web server warreen kun hundi isaanii example of in the device no. Yero computer jennu warreen kana hunda isaa of irratti qabata. Network printer in the device jedhanis computer keenya irraa gara network printeraatti ergina waan ta'e waraqaa jechuudha. Security camera waan ta'u itti fudhatanis in the devices, mobile handheld devices in the device jedhamu warreen kun hundi isaanii warreen ergaa fudhatu jechuudha. How security camera kun akkamitti in the device jedhame fakkeenyaaf wantoota naannoo keenya jiru tokko yoo capture goone yookiis immoo suura kaasne suurri sun gara kaameraa keenyaatti dhufeera. So waa fudhateera jechuudha. So security cameraan illee akkasuma in the devices jechuu dandeenya jechuudha. So in the device warreen kana laalaa. Kun hundi isaanii hardwareidha, element of computer keessa hardwareidha. Hardware keessa in the device in computer, tablet, laptop, IP phone yookiis immoo bilbila mana keenya keessatti argamtu sun jechuudha. Intermediate device warreen jennu immoo warreen quunnamsiisu LAN, local area network, switch, wireless routers hundi jira, firewall, appliance warreen kun hundi isaanii immoo intermediate jedhamu. Barsiisaan keessan which one is intermediate device jedhee warreen kana daradaree ishii kana immoo keessa isinii galche warreen kana keessa deebiftuu jechuudha. Inni device immoo kamidha isinii jedhee barsiisaan keessan warra kana keessa deebiftuu jechuudha. Network media kan jennu garuu lamatu jira. Network media yookiis immoo baattuu daataa keenyaa. Gabajeen kun anti-hosted pair cable jedhamti. RJ45 dha. Ishii kana caafii ishii kana argitan computer keenya irratti kan connect godhudha jechuudha. Caafii kana lamaan tokko girgiddaa mana keenya irratti connect godhana, ishii kana immoo computer keenya irratti. So anti-hosted pair cable jedhama. Wireless immoo osuma waan tokko connect godhin akka qilleensa yeroo gara keenyatti connection nuuf seenu jechuudha. So warreen kuni in the device, intermediate device and network devices jenna jechuudha. So intermediate device kan jennu kana itti fuudhaaf yeroon keenya nu jala deemaa jira. Paartii biraatiin sinifan gadhiisa ishii kana paartii biraatiin sinifan gadhiisa jechuudha. Warreen kana hundallee waliin laallaa. Kanaaf warri subscribe goone subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa.
barnoota kana dura gadhiisaa ture immoo hundasaa irra deebi'aa ilaalaa sin fayyada waan ta'eef yeroo barannaa gaarii jabaadhaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u jedha.